Yoo gargar na ilaakute baay'ee huddiyuu miti. Birri suuqiin kuni suuqii Dubaay birri meeqa jedha? Birri 20. Bakka 21 jechuun birri meeqa? Birri 400 fi yoo saaba 20tu jechuudha. Birri 400 jechuudha. Garuu har'a Itoophiyaatti birri 1,700 1,800 bargixi oo Finfinnee keessa barbaaddan malee bifa kanaan argattan. Otuma naa bitan jettanii jechuudha. Finfinnee keessa yoo naa viidiyoo argitoon miidiyaa irra deemu. So birri 1,000 fi 300 kun 2,000 iddoonti jedhan jira akka suuqiitiin hin beeku. Angaruu birri 400 jechuudha. 400 guutuu kaasaa yeroo sana birri 17 zirriin isin jedhe jijjiirrani. Suuqicha yeroo tokko isinii hojjedheen mata dureessa warri Dubaay jirtan akka fayyadamtan isiniif intini jedha jechuudha. So maal isinii jechuu barbaadeetani amma waan qabu yookiin qabeenya agarsiisuu barbaade miti. Wanta boru bagaanitti kan fale kanaaf jettan tokko wanta ijoo qabu tokko wanta isinitti bareedu boru mana keessaniif bareedu tokko qabadhaatii galaa faayidaa qabanna akkana. Uffatan amma sana fide keessaa dhugaa Waaqayyoo bijama lamaaf shaarbii malee wanti nan bifadhen jiru yoon isiniin jedhe naamantu caammaa wayii malee jechuudha. Kiiloo 90 keessa bargixi isaan kun jiru algalibsoonni baay'een jiru. Meekaapota sana argitan gaa kiiloo kaasa. Akka moo ta'e kiiloo 40 kooti jechuudha. Kiiloo 50 namaa faniiree jechuudha. Baay'een gaabbi. Sun hundi uffata xaaqaa wanta kootii maal diizaayiniidhaan jechuudha. Shaarbii diizaayinii isaanii bitee jechuudha. Kanaaf inni isin fayyadu. Namni tokko tun dhaqee mana siistarii warran kalee shaarbii 5 bijaamaa 6 xaaqaa baqaqsee fi uffata biyya alaa isa gubbaatti uffatan kana fooxaa kennaafi ture. Dhaqee shinii tokko naa kennaa jedhee nyaatti hin kennan. Dhugaa Waaqayyoo isiniin jedha. Kanaaf mi'a ijoo qabu. Fidadhaa kootaa uffata gonkumaa hin bitina yoo bitattan yoo waciitti baastan wanta yeroo sirnaa isinii ta'u qamisii fustaana jedhan warra Arabaa uffata keenya irraa gadee kan 5 4 isin geessi. Shaarbii bargixin uffattan. Inni shaarbii meeqa qaban uffadhu gonkumaa ofirra buusuun nan jaalachiisu. Kootii baqa kanaan ala caamaa baqiyyaaree sharaa minaamin jettana dagaa sabiddan dhiisaati wanta asitti borutti fayyadamu barbaaddanii gatii isin gaafatu fidadhaa kootaa sagaleetti isinti baay'isee dhiifama sheer laayik gochuun hin dagatina. Viidiyoon kun isinitti tole fayyadamaa jireenya keessan irratti fayyadamaa baay'een harka gootu nyaadhaan warreen anama haadhaa abbaan shamizii biteef hin qabu abbaan kun jiru garuu shamizii 24 sargii kun namni dhufe nama 3 qofa isaan keessa. Dhugaa Kiristoosiin isiniin jedha. Namni dhufe sargii kun nama 3 qofa. Nama 3 jechuudha. Dhiira na shamizii hireef 24 keessa jechuudha. So ofiin gatina of eeggadhaa sagalee isinitti baay'ise. Tole nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota kun nagaa keessan. Ani nagaa kooti. Wanta tokko isin agarsiisuu barbaade maalinni seetanii. Kaleessa baazarii tokko as keessa walisoo keessa waan jiruufi baazaariin torbee kana keessa jira waan ta'eef ani kaleessa dhaqe baazaariin hin jira walisoo ennaan hin ka'ee dhaqe. Eshi jedhaa achumaaniin waan ajaa'ibaa waan nama dinqisiisu argee galee innis maalinni yoo jettanii yoo maashinii achi keessa deddeemeetan Video waraabaa jennaan xiqqoo natti toluu dide. Natti toluu yeroon isiniin jedhu immoo roobatu dhufe gidduudhanii jechuudha. Roobni dhufnaanaan okay haafuu rakkoo hin qabu jedhee wanta jiru tokko viidiyoo waraabuu barbaade nan dhiisee rooba waan ta'eef ashumaaniin waan dinqii tokko argee jechuudha. Jedheen maashinoota feermuzii irra taa'ee shiniin kooti achumaanan gaggaafachuutti jedhe dhugaa Waaqayyoo naamantu yookiin namantan inni dhimma mataa keessaniiti jechuudha. Dhimma keessan irratti hundaa inni jechuudha. Baay'ee tokko kan na dinqeedha. Kaleessa akkuma argitan ergan seenee deebi'ee baay'ee tokko nagarrame maashinoota kana duras isinitti agarsiiseen ture natti fakkaate. Maashiniin inni kuni jechuudha. Inni kuni karaa kana qoshaashaa baaseet asiin immoo juusii cimmaaqii isaa baasa jechuudha. Asiin of oonidha. Jippaasiidha. Baay'ee mirxii tokko mi'a bareedduu tokko jechuudha.
asiin kaarotii maangoo wanta feetan keessa guutanii karaa kana qoshashaa baasaa karaa kana immoo bishaan isaa baasaa jechuudha. Iddoo tokkotti bite mi'oota kana. Kun immoo akkuma beektan juusii loomii aannan faana waan biraa maangoon illee avokaadoo illee godhachuu dandeessu. Isa kana immoo wanta kartaf jedhu soo barbaadan anamma juusii maangoo avokaadoo nan godha isa kana keessattis jechuudha. Yeroon mataa koo fayyadamus wantoota as keessa nan fayyadama. Kuni tokko kan bunaa tokko kan qimamii xixinnoo jechuudha. Mi'a kana yoo naamantan naamanuu baattanis Dubaayitti birri 120 nan bite jechuudha. Ajachiiseen manatti fide jechuudha. Orjinaala dhugaa waaqayyo. Mucaan durbi kollee Kuweet irratti waan biraa ajajatte karaa onlaayinii kana jechuudha. Kan kuni na dinqee na bira darbuurra biyyatti galee kana qofa birri meeqa akka jedhe birri 2,600 kana qofa sinin jechuudha. Maal to'anu amma 3,000 4,000 illeechuu jammaran kana yootti dabalatan orjinaala saasa kana jechuudha. Kana faana walumaa gala birri 12,000 naan jedhan sobutaa ana manuullee nan dadhabe jechuudha. Muluusaa jechuudha. Inni kun mataa isaatti birri 6,000 ol jechuudha. Muluusaa walitti ishii kana toon qabaanne arfan kana isaayyuu argatta yeroo baay'ee akka kanatti argattu. Kanaafi kana malee akka kanatti argattanii amma birri 12,000 naan jechuun isatumaan kolfuun waan biraammoo kolfee jechuudha. Kaleessa baazaarii waan hin dhaqeefinitti ma maashiniin kun maashinii fooniiti. Maashinii foonii jechuudha. Maashinii foonii ture. Itti fayyadamne anam ammaatti mana bal'aa waan hin qabneef iddoosaa waan jenneef sargi irratti illee sannaa'inaan hin dide maashinii biraa hirgifataniiti itti fayyadamanii. Anis hin jirutti hin beekanii itti agarsiifne yeroon dhabe. Meeqa akka ta'een gudii kana sinitti hima jechuufan dhufe har'a sinittan hima. Dubbachuuf hunda dandeessu nu sobdii minaamin jechuu dandeessu. Dhugaa waaqayyoon jiruun immoo sinitti hima. Kaleessa osuman deemuun silan qabuuf hanga dhabelee bitooto hin taane meeqala Itoophiyaatti asittoo jedheen Finfinneettis gaafadhee beeka. Birri 7,000 waan ta'e naan jedhanii duraan. Amma kaleessa meeqa akkanaan jedhan beektu birri 9,300 naan jedhan. Yoo bittee 9,000 naan jedhan. Ani dhugaa waaqayyo mi'a ergachuu koo duraanitti waaqayyo bilisa na ergisiisutti qallaaliin gammanne jechuudha. Mi'a kana qofatti jechuun kamatti 7,000 baafadhe jechuudha. Mi'a kanas meeqa nan bite birri 120 hin bite kanas. Ammayyuu onlaayinii sana shut screen godhee sin erguu hin danda'a. Okay? Birri Dubaay 120 jechuudha. Amma meeqa naan jedhan asitti birri 9,000. Garuu 120 sun isaaba birri 17 herreega. Yeroon Dubaay jiru birriin Dubaay birri 17 black marketidhaan. Birri 2,000 wayitii jechuudha. Har'a garuu asirratti 7,000 buufadhe jechuudha. Toon asii bitee amma 9,000 nan bita waan ta'eef. Mi'a orjinaala ammoo kan isin garramu baay'ee tokko mi'a juusii sana ammarratti fayyadama. Ammarraa jechuudha dhugaa waaqa guyyaadhaan inni itti fayyadama. Waggaa 2 guutuu ji'a 3 naaf yaa. Ji'a 4 naaf jechuudha. Baay'ee tokko nagarrame dhugaa waaqa. Inni isa kana birri 2,400 nan bite kanas akkasuma jechuudha. 120 Dubaay hin bite. Meeqan buufadhe birri 12,000 jedhan isa kana 9,000 jedhan. Meeqa? Isa sanarratti birri 10,000 isa kanarratti 7,000 birri 17,000 buufadhe asumatti jechuudha irraa waaqa. Otoon bitee gurgureessa. Lammaffaa immoo ani mi'an kiiloo 90 erge keessatti jechuudha. Birri 15,700 Dubaayin kaffale kiiloo 90 fidadhe jechuudha. Maashinoonni nani fide san kana kan biraas guutaan kan bunaa fide kan kaawuyyaa fide kaawuyyaa kan bishaanii fide ilaalaan mambu nan gaabbe ture 15,000 kaffale nan nyaatameen jechaa ture. Yeroon asitti argu garuu kanana yeroon argu asirratti immoo akka Itoophiyaatti birri 17,000 buusee jechuudha. Maashinii biraa barbaaddaa isinitti hafedha. Waan as dhiyoo jiru sakaan shaanxaa keessan naqe waan itti fayyadamne waan baay'ee na rakkiseef jechuudha. Okay? Baay'ee tokko na dinqe. Kana jechuun immoo akkaataa baay'ee tokko maal isin haasa'uun barbaade uffata tokko fidina. Wanna tokko jechuudha.
Caammaa ምናምን staayiliidhaan bittaa abeddaan as Itoophiyaa keessa dhuftanii wanti isin maaddisii irra deemtan hin jiru caffee Itoophiyaa keessa malee. Yoo argatte anamma caammota isintan agarsiisa haariidhaan haasofte jechuu dandeessu. Fagoo isinitti sirriitti seera mul'achuu dhiisuu danda'a. Galabbadhee warame. Caammaa kana as ilaalaa. Alumaan fide. Waan irratti godhe ilaalaadha. Akka kobilistooniin. Miilli isaa baay'ee dheeraadha. Jala waan ta'eef sitti mul'atu. Kana abadan guyyaa lama malee hin kabanne kobilistoonii keessa seessan ittiin dhaqa. Maas gochuu hin dandeenye. Ilaala miilli isaa amma dheeratu. Ish. Fiddanii sinuma teessiftu geedhiidhaa malee hin keewwattan isa jedhuufaan. Kana laala. Kana. Yoo keewwattanii baatanuu dhiira namaafuu akkatti dibaatanii qabdan. Kan mucaa tokko miizee ta'een dhoqqee keessatti hin oollee jechuudha. Jechuun bishaan keessa ittiin seene caffee keessa. Zimme iddoo suuraa ka'an dhaqanii caffeedha meedaa iddoo turizimii. Ilaalaa caammaa kana. Yeroo sargii irraa tokkitti eekee. Kanas akkasuma naasana malee. Kun taa'ee jira. Kana bichaan kaawwadha yeroo baay'ee caammaa kana. Kun akkasumatti ta'a haddisii yoo barbaadan. Kunis haddisu. Gaaf tokko billaashiin namni firreetti hin waametti hin dhaqi. Isaan kan gonkumaan kaawwan. Isa kan biraallee shaanxaa keessa jira dhugaa waaqayyo achaa'ee jechuudha dhugoonni tokko. Inni jechuun barbaade meeshaa akkanaa qofa fidadha. Yeroo baay'een isin gorsa. Mee namni keessan naasofsiiftan soba ammeenya nu gorsite naan jedha. Maashinii tokkoon haala hin fidatina waan fidachuu dhugumna barbaachisa baadiyyaan jiraadhu magaalaa keessan jiraadha jettan. So maashinii kana haala fayyadama isaallee nagaafachuu dandeessu. Yoo itti fayyadamne isiniin jedheera. Ganaa itti fayyadama waraqata isaallee iddoo ta'ettan gateeyanii garuu viidiyoo yuutuubii ilaalee sashaguu hin danda'a. Nan dhibu kana iddoo kana jechuun foon kan eeyuutii ta'u. Maaliin isiniin jedhaa kan burger ittiin hojjechuu minaan kattaf kitfoo toon taane isa taanu isa kartaf kan kitfoo kun as keessa jira itti geddartu jechuudha. Kuni kan kitfooti. Baay'ee daakee bulleessee baasaa jechuudha. Kun immoo zayitii keessatti xabbafachuu daakuudhaan akka burgeritti waan akka chipsii fakkaatse akka baasu barbaada. So maal isiniin jechuun barbaade kun akkuma isinitti mee baqa normaal kan kitfoo toon taane hojjetanni kun kan burger ittiin hojjettan kan qabbattanii biizaa irratti rafarrafuudha. So akkanatti as eenyu jettu iddoo kanatti ishi kanammoo yaa kana as keessan foon darbee achiin daaka waan ta'eef kan asirra foon iddoo kana keessu jechuudha. Asirra keessanit kanaan akkanatti gootu kanaan immoo foon keessa achi keessa gadi seensistu jechuudha. Baay'ee mirxii tokko kanatti jijjiirtu jechuudha. Ija isaa akkuma isinitti kanaaf maal jechuun barbaade maashinoota kana baay'ee tokko na dinqee jechuudha. Sila na dinqeen isinitti agarsiisuu barbaade. Sila baay'ee tokko na garramee isinitti agarsiisuu barbaade. Kanan fide jechuudha. Nama fakkeenya kaargootu saantiba nan gaafati kanallee dabarse jechuudha. Baay'ee tokko kan nama dinqu. Yeroo tokko illee naana tsadda argitanii kun illee nafaana dhufee kaawiyyaadha. Anamma iddoo hin qabu. Uffata tokko uffachuu osoo hin taane iddoo hin qabu. Iddootu na rakkisaa jiraana jechuudha. Kun illee akkasuma kan bishaanii kaawiyyaa bishaanii jechuudha. Kan uffata kaawiyyaa hin tokkofamne bishaan asitti itti naxxanii. Okay. Bishaan achitti itti naxxaniit isa kanaan sakkaatanii oddoo kanaan afuufa jechuudha bishaan. Asiin afuufa uffata keessan akka isa guddaa miti jechuudha. Isa kana rabaa isa abaayaa minaamin ittiin tokkoftan otoo hin taane
kun iddoo kana on off iddoo kana qabdanii kanatti harki koo bicaa fakkaata kaameeraadha okay nama baartu ijoolleen baay'een an nama akka eenyuti akka baadiyyaatti hojjetudha namni tokko nama eega yeroo baay'eedha kaameeraa fi malee waan biraaf miti bifa eenyu agarsiisa so kana jechuudha kanallee dabarsi garuu dhugaa yeroo tokko mbala kuni biyyas jira na jalaa gubatte jedhe siin agarsiisa ishii gubatte gateera kanas fideetu man dhufee maashiniin biraallee maashinoon mataallee meeqa seetanii sadii maashinoonni mataa barana siin agarsiise isa malee shigii lamatu jira okay kanan dabarse yeroon kaargoo ergu jechuudha maashinoonni biraa guutan dhugaa isiniin jedhe bakka maashin normal maashinii waan elektirooniksii isiniin dabarsan ture fagoo jira wanta baay'ee sitti agarsiisa jedheen garuu bargit Itoophiyaa sinuma jira kanas achumaan fide ampuulii shirraan helaa cabde okay yaw sokeetidha elektirooniksii waan ta'eef wanta chaarjeeffamu waan ta'eef silaammi kun intinii ta'a jechuudha isin gaafachiisayyuu jechuudha gatii garuu ton gaafatiniidha kan dabarsan maashinoonni baay'eedha kan na fayyadan kan hin dhoksee intinii jedhu jechuudha እና ዋንቶኒ ነፋያደም ማሽኖኒ ባየቱ ጀራ ቆጳይ ስለም ቪዲዮ ወራምኔ ማሊስኒ እንጀቹ በርባዴ ካርጎ ሰገልተመተን ብሪኩማ ፕሮሽኒ ፊ ይበተርባ ከንፈለ ኢትዮጵያ ገሌ ጋሩ ቀራጣ ተኮለን ከፈለ ጀቹዳ ሪሲቲ ይበሰዲያንም ኩቴ ወረፈተሸኒ ይበለማት ኮኮልፋ ማል እንደበርስ ሳንከነ ብረት ሳንከና ማከነ ተጅራኑ ሸሚዚ ድግደም ያፍር እንደበርስ ሽጊ ዱጋ ክርስቶስ አልጋሊብሲ سنت نرجسيني القلبسي أفرين دبرس وتودي كل فوس فتشت كل فوس ما يجون قلبي سوني سه كاس يدك إتو فاني كل اللي يجوني يوسلا إرجع وفيسا قدي فرفر سه إسا تشجع كوت يجون لك إتو ما نقبل ما بكس ماني جرين إتو فرموزي بيك عند دبرس تربة أسمعني نسيني تجرسي سلاتا إيه سلاتا إيه تشولا سلاتا إيه لمن ديمو قراچا mana sana jira do kushina ichu koti amma kanan dabarfad fermuzo torba jira duga yero tokko akkana maamiti waaqayyo yeroo baay'ee kan hin jedhee akkana ma kristaana cimtu tokko sin jedhumaan qulqullummaa keessa yeroo ka'attu wanti sin dabarsine hin jiru wanta darbu jedhu sin dabarsa jechuudha so fermuzi torba nama sadii kan irraa kenne sadii afur garuu na bira jira gurraacha tokko normal kana rabaa gurraacha bareedduu xankaarraa sana kunillee geexidhaa fi kan biifeti yaa ammaaf biifeddoon kan qabu gubbaa kanaatti nan bita'ee yaadaa jira isaan kana kan biifeti jechuudha so fermuzi torban dabar